Ergaan kun shamarraniif keessattuu shamarran hin heerumne biraan viidiyoo kanaa ga'a. Obboleewwan keenya shamarranii kan hin heerumin kana booda kan heerumuuf qophaa'aa jirtan dhiira jaallattan osoo hin taane dhiira isin jaallatutti heerumaa. Sababa isaan isinitti hima. Tokkoffaa dhiirri si jaallatu yoo huqqattes, yoo daalachooftes, yoo dhukkubsattes, yoo qaamni kee bareedaan sun dhumes jaalala isaa inni hir'isu suma jaallatee suma waliin du'a. Haa ta'u malee garuu dhiira jaallatutti kan heerumtu yoo taate yeroo jalqabaatiif dhiirri sun yeroo si argatu qaamni kee ni bareeda, sheeppii bareedaa qabda ta'uu danda'a, yeroo kofaltu ilkaan kee ni bareeda ta'uu danda'a. Sana booda garuu ooltee bultee yeroo daa'imman deessu dhiirri sun miidhaginni kee hir'ataa yeroo deemu jaalala siif qabu hir'isaa deema jechuudha. Yeroo sana miidhama garagaraatiif saaxilamuu dandeessa. Si dhiisee dubartii biraa bira deemuu danda'a. Sababa sanaa rakkoo garagaraa hanga lubbuu kee balleessuutti deemuu dandeessa. Kanaafuu dhiira jaallatutti osoo hin taane dhiira si jaallatutti yoo heerumte jireenya bareedaa jiraachuu dandeessa. Kun dhaamsa. Thank you.